Hello, sagel. Wanti si duraa jibadee jira maal si gargaaru? Hello. Iyyee abbaa manaa koo na duraa badee. Tole natti himi abbaan manaa kee nama akkamiiti? Naan barreessa natti. Ishi. Tifufi nan nagaya. Tifufi. Ishi. Tole. Atau. Tole sittani mati seeranne caqasi. Abbaan manaa koo baay'ee bareeda. Akkasumas qarshii baay'ee baatee ba'e yeroo manaa ba'u konkolaataas qaba. Diimaa qallaadha. Qabeenya baay'ee qaba. Qomatii isaa yooman sitti himuu sana naan gaafattu ture. Qomatiin isaa dheeraadha, gabaabaadha, qallaadha, furdaadha. Tole si barreesseera hunduma isaayyuu. Wanta haaraan hoo jiraate immoo siifan bilbila. Bilbilaan asi hordofa yaa ta'u. Inni akkanaa na biraan darbu argamnaan. Galatoomina barbaadu keetiif. Ani abbaa manaan qabu namni na jalaa badees hin jiru. Garuu isa akkanaan barbaada waan ta'eef kanaafan isinitti madhinaa barbaaduu dandeessu, na arguu dandeessu. Baay'ee na qofalchiste qashtii tiyya. Inni akkasii hin jiru. Otoo jiraatees ana bukkee darbee si bukkee dhufuu hin danda'u. Kanaaf homaa gochuu hin dandeenye. Qoosaa jirtaa jechuudhaati.